oduu ammi mootummaan Jibuutii jiraattota biyya isaa keessa jiraatan seeraan ala ofirraa guuruu eegalee jira. Raafa eegaluudhaan kunoo dhiiraa fi dhalaa makiinaa guddatti walitti qabuun akka suuraa isaanii iskiriinii irra gartan kanatti ofirraa ofiin jechuudha sochii ofiin ofirraa guuranii ofirraa gara biyya isaaniitti deebisuu eegalaniiti guuraa jiran. Dargaggoonni Soomaaliyaa as keessa jechuudha waasaamuu fi akkasuma ijoollee keessattuu lammiilee teenya tana akka malee reebuu dhowuu miidhuu kana faatu argama. Kanaaf ijoolleen teenya of eeggannoo guddaadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan boordiin filannoo Tigraay TPLF kan mootummaan federaalaa Dr. Abiyyiin hoottaa galmaa jeen jechuudha isaan hin galmoonu ja'anii didan xumuramuudhaaf guyyaa 3 qofaaf jechuudha. Ganaa paartiin TPLF akka federaalatti beekamtii isin argattu ni haqamtii jechuudha yoo guyyaa dabalataa boordii filannoo kanaaf kanneef malee asirratti Geetaachoo Raddaa paartii haaree akka hundeessaa jiru maqaa itti baasee isin gabaasaa turre. Maaltu ta'uu deema kan waliin hordofne ilaallu ta'a jechuudha jala buunee isin gabaafnota. Kanatti aansuudhaan ammoo naannoon Amaaraa jechuudha nuti daangaa keenya lafa teenyaas fudhanne jechuudhaan ammaan tana dhaadannoo irra jirti. Ammoo Tigraay jechuudha ibsa baasaa jirtuuni lafa teenya jechuudha nu deebisuu qabdanii lafti isaanii lafti mancha jechuudha Tigraay teenya jettu gariin naannoo Amaaraatu dhuunfate garii ammoo Tigraayitu jechuudha fudhatee harkaa qaba. Kanarrattis mormii haasaa jiran jechuudha hooggantoonni TPLF gaafachaa jirani. Kunis wal dhabdee hamaa keessa galchuu hin oolu. Ammoo wanni fuulduratti as deemu jira waan xabaa miti biyya teenya hanga ammaan tana nagaya waaraa hin arganne garuu shoororkaa osuma qabdu wal dhabdeen keessoo akkuma cimtee jirtu ta'e gama biraatiin ammaasis lolli bifa aariyaan eegaluun waan as deemu fakkaata. Kanaaf hundumaa kan jala buunee isin gabaafnu ta'a biyya teenya rabbi nagaa godhu isin jenna. Kanatti aansuudhaan akka ministeerri geejjibaa jechuudha ibsa baasetti taargaa biyya teenya guututti jechuudha tokko bichatti deebisuu deemaa yaanii jijjiiruuf deemaa oduun jettu gabaafamee miidiyaarra naannawaa jira. Taargaan duraan Oromiyaa naannoo Hararii akkasuma Tigraay naannoon guutuun jechuudha taargaa mataa isii kan if danda'e qabdi jechuudha. Kana guutuu akkam godhuu deema dhuunfachiisee jechuudha guututti balleessee taargaa Itiyoo Juubichaa irratti deebi'asuu akka deemu ministeerri geejjibaa biyyattii dubbateeti jira. Taargaa biyyattii guutuu kan naannolee hunda jechuudha tokko deebisuun hawaasa mufachiisuu hin oolu hundaafuu jechuudha waan taa'amuu deemugaa jala buunee isinii gabaafna. Kanatti aansuudhaan guyyaa kabaja hundeeffama poolisii federaalaa 16ffaa arra gaggeeffamaa oolee asirratti muummeen ministeeraa akkasuma ajajaan waraanaa fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa hooggantoonni biyyattii guutuun jechuudha waraana leenjisaa jiran federaalaa jechuudha poolisii federaalaa jechuudha haala ammayyaawaan kumaandoota hunda jechuudha hiriira baasaa oolee makiinotaas motoorotaas jechuudha taankii fi hundumaa'uu guyyaa irraan tanaa jechuudha guyyaa hundeeffama poolisii federaalaa jechuudha kan 16ffaa kabajaa isaa jechuudha kanarratti waan poolisii biyyattii ta'e guutuu bifa makiinaatiinis waa hundaanuu gabbaasee hiriira baasaa oolee jechuudha. Haasaa Dr. Abiyyiin asirratti taasiseenii ummata jechuudha poolisii federaalaa guutuu galatoonfatee jira. Isin roobaa aduudhaa qorraa tokkolleenu isin hin dadhabsiifne daangaa biyya teessanii kabachiisaa jirtan eegaa jirtan hedduu galatoomaa jechuudhaani poolisii federaalaa jechuudha galateeffatee jira guyyaa hundeeffama poolisii federaalaa 16ffaa arraan tanarratti. Kanatti aansuudhaan muummeen ministeeraa Dr. Abiyyiin ergaa guyyaa gootota 84ffaa baga geessan jechuudhaan fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansuudhaan uummataafis ergaa tana dabarsanii jiru. Abbootii fi haadholeen keenya dhiiga isaaniitiin birmadummaa kabachiisanii biyya teenya jechuudha nu dhaalchisanii ni boonna jechuudhaan dubbatee jira Dr. Abiyyiin. Gatii sabboontonni durii jechuudha nuufi biyya teenyaaf kafalan arraan tana akka boonnee deemnu nu godhee jechuudhaan haasaa hedduu taasisanii jiran Dr. Abiyyiin. Kanatti aansuudhaan mootummaa federaalaa Paapaasii Tidiroos kan duraan akka gara biyyaa hin galle jechuudha dhorkee ture isaa booletti gabbu'ee gara biyya irraa dhufetti deebisee amma akka galu jechuudha hayyameefiiti jira. Paapaasii kana jechuudha isaa biyyattiitiin galajee as deemu boolerraa deebisetti mormii garagaraa ka'eeti ture akkamitti lammii isaa ofirraa deebisa
addunyaa kanarratti nama lammii isaa biyya isaa seenee ofirraa deebisu yeroo jalqabaatiif dhageenya jechuudhaan hawaasni biyyattii guutuun jeequmsa kaasee ture. Amma immoo deebi'ee hayyamuu fi ifoomseeti jiran. Iccitiin paapaasii kana gara biyyaa duraan galuu dhoorkee gaafa jeequmsee jechuudha itti keessanuu hin hayyamin ammaan tana hayyame maalii iccitiin isaa nuuf hin galle. Kanaaf gaa waan ta'ee kan jala buuneetuma waan jira isinii gabaafnu ta'a kanaaf. Kanatti aansuudhaan hundeeffama kaawunsilii dargaggoota islaama biyya teenyaa galma barkumetti arraan tana gaggeeffamee xumurameeti jira haala boonsaa ta'een. Kaawunsiliin dargaggoota islaama biyya teenyaa muslimaa biyya teenyaa kuni bakka jechuudha hoogganaa majalisa dhimma islaamaa Dr. Hajji Ibraahimii fi akkasuma hooggantoonni jechuudha majalisoota naannolee garaagaraa argamanitti galma barkumetti gaggeeffamaa oole. Tokkummaan dargaggoota islaamaa akkanatti nama gammachiisa. Kan bahaa fi dhiyaa kan kaabaa fi kibbaa jechuudha dargaggoonni hedduun hundeeffama kanarratti hirmaachuudhaan qoodaas irraa fudhatanii jiran kun tokkummaa uummata muslimaa kan cimsuudha. Akka gaariitti waan nama gammachiisudha. Hedduu nu gammachiisee jira. Tokkummaa keenyas kan jabeessu akkasuma dargaggoonni gaa wirtuu duudaa tan biyyaa fi lafaa fi lafee uummataa fi dachiiti hundaati jechuudha biyya teenyaati. Kanaaf hedduu takka nu gammachiisee jira warroonni jechuudha kaawunsilii kana jechuudha hundeessitan hundi keessanuu galatooma isiniin jenna. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Ameerikaa Tiraamp Suudi Arabiyaa daawwachuuf akka deemu himame. Imireetota Arabaa gamtoomanii Dubaay Qatar ni daawwataa jaaniiti eeggamaa jira. Kunis akka jechuudha biyyoota kana daawwatus ibsameeti jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Yemen haleellaa misaa'ilaa buufata xiyyaara jechuudha Israa'el irratti raawwate. Kanaaf ammoo Israa'el deebisaa ni laannaaf jechuudhaan bifa dhaadannootiin ibsitee jirti. Tarkaanfii cimaa jechuudha Yemen irratti akka fudhattu beeksiftee jirti Israa'el. Mootummaan Israa'el haleellaa Yemen isaan irratti raawwatte deebisaa dachaan kennaaf jechuu beeksise. Huutii Yemen tuni waan tuffatamtu miti. Haleellaan isiin raawwachaa jirtu galaana diimaa irratti jechuudha warra lixaa kana keessattuu meeshaa Israa'elii fi kan Ameerikaa kana akka isaan hin daldalanne godhaa jirti jechuudha. Dinagdee isaanii akka gaarii kufsaa jirti. Haleellaa isaan irraa dantaa kan qabdu hanga isaan jechuudha Gaazaa irraa lola dhaabanii martee miti Falastiin achi baasanii jechuudha. Falastiin nagee taatutti nuti tumsa Falastiin ta'uu abad hin dhiifnu jechaa jirti Yemen. Inumaa jechuudha jaarraa kana keessa jechuudha namni biitti akka jechuudha Yemen akka uutii Yemen kanatti Falastiiniif tumsa ta'aa jirtu inuma hin jirtu jechuudha. Itti aansuudhaan kan xumuraa mootummaan Ameerikaa Tiraamp paapaasii ta'uu akka fedhan erga dubbatanii booda uffata jechuudha paapaasii uffachuudhaan suuraa kaanii gara xaa isaaniitiin dhiyeenya kana maxxansan gaa'eega paapaasiin Faransaa guddaan jechuudha du'ee booda. Kanarratti immoo warri lixaa baay'een inuma akka qoosaa itti paapaasii qoosaa jechuudhaan hedduu qeeqaatis turanii qeeqaatis jiranii inni immoo fedha paapaasii akka qabu jechuudha himaa jira. Kana wanni karaa kana kaayyateef gaa carraa inni aangoo Ameerikaa bulchuudhaaf qabu taraa takka bulchee taraa lamadaa bulchinaan olii san booda filannoo gaggeeffatee jechuudha injifachuudhaaf yaalulleen hin jiru. Kanaaf waa hedduus duraanis balleessaa jira ammaan tana eegee gara aangoo dhufe. Kana jechuun honcuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati. Oduun irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga deemutti sheer du'eetuudhaan facaasa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti an qaama tokkos hin deeggaru bakka takka irratti hirkadhu oduu biyya alaatii fi biyya keessaa hunda jechuudha isin biraan gahuudha. Isinis dhageeffattee waan addunyaan itti ooltu hubattanii san booda sheer gootanii facaasuudha. Namoonni haareen jechuudha gara chaanaala keenyaa dhuftan nuti dabalama maatii keenya ta'a jechuudha. Mallattoo gurraatti argamu irratti tuquudhaan sabskiraayib godhaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.